Yoo yaa jenne jirra akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillah as geenye jirra. Baga jiraattanii alhamdulillah baga jiraattanii baga ayyaana irreecharra haftanii baga arra geessanii arra ga'uun waan guddaadha. Yoo yaa jenne jirra akkam nagaa fayyaa keessanii alhamdulillah baga jiraattanii naaf jiraachuu waan guddaadha. Addaan babbanne jirra YouTube kanarraas badaa hin jirru online kanarrallee badaa hin jirru babbanne jirra inshallah yoo rabbiin nu laaffise walitti deebinee jirra. Akkam fayyaadha nagaadha YouTube keessan akkam jira? YouTube keessan maalirra jira? YouTube keessan firiin irraa argamaa jira? Maashaallah jabaadha. Akkami beektaa? Abbootiin keenya yeroo mammaakanii ilma koo ilma isaatiitu muka wayii dhaabe, ilma isaatu muka dhaabee hin dhaabe garuu muka hin dhaabee mukni san jalqaba odoo hin dhaabin dura lafa isaa bulleessuu qabda, lafa isaa tolchuu qabda, wal qixxeessuu qabda akka inni itti bishaan fudhatu akka ittiin albuuda kuusatee biyyeen jalatti kuusamtee of ijaaru jechuudha. Of ijaaru yookiin furdatee yookiin gabbatee jechuudha. Cimee akka of dhaabbatu jechuudha. Sababa sanii abbaan hin gorse irra deebi'ee gorsee ilma koo jalqaba hojii hojjechuun dura waan akkanaa hojjedhu adeemsa isaa piroosesa akkanaatu jira jee erga gorse booddee gara hojii isaatti galee erga hojii isaatti galee muka hin dhaabee muka erga dhaabee bishaan jalatti naqaa, dikee jalatti naqaa, waan isaa barbaachisu yeroo hunda hin godhaaf jechuudha. Mukni san maal ta'a deema? Guddataa deemaa. Boodarra maal godhaa? Obsuu barbaachifti gaa. Mukni dafee hin guddatu beektanii biyya keenyatti dafee ija hin godhatu. Akka timira biyya Arabaa kanaan biyya Arabaatti birrii waggaa 3 ija godhata. Amma bishaan obaasee mucaan kun obsee waggaa dheeraa yeroo turu yeroo tokkittitti firii guddoo irraa argatee ija guddoo irraa argatee maallaqa guddaa irraa argatee ofillee gargaaree maatii isaallee gargaaree akkasitti of ijaaree namallee ijaare jechuudha. Akkasii YouTube illeen obsaatii bishaan keessan jalatti naqadhaa jajjabaadhaa haala akkasitti malee obsa malee irraa fayyadamuu hin danda'anii jajjabaadhaa wal YouTube akkami beektaa? Seerummaan social media kun akkami beektaa? Seerri social media qabaana kun jechuudha. Yeroo tokko fakkeenyaaf har'a $5 dalayte haa jennu. Har'a yoo $5 dalayte $5 ati har'a dadhabdee yookiin viidiyoon kee kun si ilaalamee view guddoollee argatee har'a guyyatti $5 argachuun waan guddaadha. Guyyatti $5 argachuun waan guddaadha. Anamma karaa Facebookiitiin maallaqa dalagaa jira. Garuu akka YouTubeetii miti. Maallaqa baay'ee irraa argatta. Fakkeenyaaf ijoolleen gara Facebook page fa'aa walitti hiikanii akka siraatti fooloon teessan 1,000 ol yoo darbee waan guddaa irraa argattu. Viidiyoo daawwatamtu wantoota babbareedaa akka pirankii waan nama kokkofalchiistu tokko irraa teektik irraa gabbuustee yoo maxxansitee gara Facebookiitiin jechuudha. Viidiyoo yookiin nama du'ee yookiin waan taane tokko irratti maxxansin malee Facebookiin sin ugguru. Illa kaa waan baay'ee irraa argatta. Erga fooloon ta'e 1,000 ol darbite akkuma YouTubeetti monetization baantan san isa maallaqa guutan san jechuudha. Afaan faranjii kun badaan hin galu hin guuttaa erga guuttee fooloon ta'e 1,000 ol gallaan view irraa argattaa har'a viidiyoo irraa akkas argattee maallaqa hangas argattee walitti sii qaba. Garuu hin fudhatu. YouTube bara yoo $5 dalayte galgala yoo lafaa kaate $1 walakkaatu jira. Sanumaafuu wanni hundinuu obsa gaafatti. Obsaatii obsa malee warra man jette Oromoon
karaa YouTube kanaanis jajjabaadhaadha irratti hojjedhaa fakkeenyaa fi viidiyoo shortii fa'aarratti silaa xiyyeeffattanii baay'ee bareedaadha. Viidiyoo shortii irratti silaa xiyyeeffattanii hojjettanii viidiyoon shortiin hin daawwatamti namnis inni fatu waan babbareedaa irratti hojjedhaa yeroo gabaabaa keessatti waan guddaa argattu. Ammallee inshaallah jajjabaadhaa rabbi isiniif haa laaffisu. Wal garraa inshaallah kaasaa jiru tamam shawwaroodha. Laayikis nuuf godhaa, subscribe baana sanillee godhaa, sheerillee godhaadhaa. Viidiyoo teenya sanillee laayik godhaa. Yoo laayikii baay'ee argatte nama baay'ee bira dhayitii namoonni maatii nuun ta'iniifis maatii nuuf ta'aadhaa. Wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa inshaallah yoo rabbi jedhee yeroo gabaabaa keessatti wal garraa ulfaadhaa galatoomaa gadaa bilisummaatii yaada yoo qabaattanis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenya maal fakkaata? Alhamdulillah as geenye jirra inshaallah ta'ala as ga'uu waan guddaadha. Akkam nagaa fayyaadha baga jiraatanii har'a geenye jirra. Akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenya maal fakkaata? Alhamdulillah as geenye jirra. Video shortii tanarraa ergaa baay'ee hubattanii video shortii tana irratti hojjedhaa. Video shortii tana like godhaa, subscribe nuuf godhaa, comment jalatti nuuf kennaa. Yaadni keessanillee nu jabeessaa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa hamma dhumaatti wajjin jirra inshaallah ta'ala. Galatoomaa gadaa bilisummaa akka ta'u abdii qabna. Akkam nagaa WhatsApp baga nagaan dhuftanii nagaan dhufuun keessan waan guddaadha. Akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenya maal fakkaata? Alhamdulillah kun as geenye jirra baga jiraattanii inshaallah ta'ala. Miidiyaa kanarratti postii baay'ee postii godhaa jirra. Postii baay'ee postii godhu jirra garuu laayikiin sii xiqqoodha. Makmaaksaa amma makmaakamaa jiru keessatti namni fooloodhaan kufe laayikiin keessaa ba'a. Namni laayikiin kee kufe sheeriin keessaa ba'a jechaa jirti ijoolleen. Nuti laayikii saniis hin qabnu, sheeriis hin qabnu, fooloo saniis hin qabnu. Fooloo rabbii barbaanna. Fooloo takaraa rabbii barbaanna. Akkasiin isiniin jaa naga qabdan isin fayyaadha. Baga naga taatanii jiraachuu waan guddaadha. Jajjabaadhaa wal jajjabeessinaa galatoomaa isiniin jenna.